fakkeenyaaf addanatti abdii inspire jettanii search kan jettu tuquu dandeessu. Kana booda kam akka ta'e isinitti agarsiisa jechaadha. So kun jalqaba irratti isiniif fidee jira. So barnoota hedduu irraa argattu jechaadha. Mee keessa seennee haa ilaallu. Baay'ee waan baay'ee irratti argattu barnoota hedduu jechaadha. Maatii keenya ta'a. Maatii keenya kan hin ta'in bakka subscribe jettu kana cuqaastanii dawwil milikitii kana irratti cuqaastanii viidiyoon hojjedhu dafee akkasiin qaqqabu gochuu dandeessu jechaadha. So har'ammoo wanta isinitti agarsiisu gamanumaanii isin tursiisuun barbaadu yeroo tokko bakka kana cuqaasni keessaa baanu jechaadha. Akkamitti TikTok irratti suura keenya jijjiiruu dandeenya? Gaaffii namoota baay'eedha. So yeroo tokko TikTok keessaa seennu profaayilii keenya akkamiin TikTok irratti jijjiiruu dandeenya kan jedhudha. Salphaadha. Steepiitiin hordofaa wanti hin danda'amne hin jiru. Bakka profaayil jettu kana cuqaasa yeroo tokko. Achiiti immoo yeroo inni profaayilii keessa seensisutti bakka suurri keessan jiru yookiin bakka suurri kiyya jiru kana fakkeenyaaf yeroo tokko cuqaasa. Iskiriinirra jechaadha bakka kanan cuqaasa yeroo tokko. So amma kan nuti ilaalaa jirru maalidha? Akkamiin akka suura qeyyirru profaayilii keenya kana akkamiin akka qeyyiruu dandeenyu jechaadha. Proof godhee isinitti agarsiisaa hojjedhaan jijjiiraan isinitti agarsiisa jechaadha. Soba kan hin taane barnoota irraa argachuu kan dandeessanidha jechaadha. Baay'ee salphaadha. So yeroo tokko bakka edit jettu kanan cuqaasa jechaadha. Bakka edit profaayilii kanan cuqaasne approve godhuu qofaadha jechaadha. Mirkaneessuuf suura tokko upload godheen isinitti agarsiisa. So isinis akkasitti jijjiiruu dandeessu kan jedhudha jechaadha. Bal'inaan turutti isiniif agarsiiseera. Amma garuu totaal upload godhee isinitti agarsiisa jechaadha suura. So suura tokkoon upload godhe jechaadha. Amma suura natti tole ilaaluu dandeessu seeraan. So salphaadha. Baay'ee salphaadha. TikTok irratti akkamiin suura gashina warri jettanii kanaaf turutti ilaaluu dandeessu jechaadha. So suura kanaan upload godha fakkeenyaaf TikTok irratti ilaaluu dandeessu. Confirm jedheen jira jechaadha. Haalan isinitti agarsiisa silaan confirm jedheen jira. Kana booda save bakka jettu kana dhuftu save jettu jechaadha. Wow, congratulations. Totally gasheen deebi'ee jechaadha. So baay'ee namatti tola. Haala kanaan profaayilii keessan jijjiiruu dandeessu. Galatooma subscribe nuuf godhaa akkuma isinitti himne. Maatii keenya ta'a hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Galatooma.